Addunyaa kanarra wanti nuti hin dhagahin malee wanti hin tahin hin jiru. Yoo lubbuudhaan jiraanne waa hedduu arguudha deemna. Faabrikaan ilma namaa oomishuuf qophaa'e akka addunyaatti raajii guddaa uumaa jira. Waggaatti daa'imman 30,000 oomisha kan jedhu faabrikichi. Torbee darbe banamuun isaa erga himamee booda addunyaa raajissee jira. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota akkoo entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni maatii akkoo taatan viidiyochi akka isin ajaa'ibsiisu shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkoo entertainment subscribe gochuun fi iddoo bilbilaa irratti cuqqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisuun fi dinqisiisuun haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa'an guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii akkootti dabalama isin jecha ceesisa boodaa akka wal agarru ta'aa turtii keessan na wajjin godha. Ictolife jedhama. Ijoollee oomishuudhaaf haalduree xumuree jira. Qorannoo waggoota 50 booda hojiidhaaf banaa ta'uu labsee jira. Faabrikaan kun akkamitti ijoollee 30,000 waggaan oomisha? Mee gara faabrikaa Ictolife jedhamee moggaafame kanaatti yaadaan isin imalsiisee raajii kanarraa isiniin haa ga'u. Kanaan booda shamarran ulfas ji'a 9tiin ciinqamanii waan silaa dhalti namatti mul'istu arganii dayuu hin qaban kan jedhu faabrikichi. Kanaafis inni dhiiraas ta'e isheen shamaraa waliigalteedhaan sanyii isaanii yoo nuu fidan gadameessa haala aartifishaala ta'een oomishne kanneeniin ilmoo isaanii xiqqeenna irraa guddisnee deessisnee ni kenninaa jedha faabrikichi. Ajaa'ib hin jettaniire. Ictolife jedhanii maqaa itti moggaasan iddoo taa'umsa isaa Berliin keessa kan godhate dhaabbatichi keessa isaatti laaboraatooriiwwan ammayyaa teekinooloojii ajaa'ibaatiin gurmeeffamanii fi manneen yaalii 75 ta'aniin kan marfame yoo ta'u manneen yaalii kun tokko tokko jaraatiin teekinooloojiiwwan 400 kan gadameessa ilmoo namaatiin diizaayin ta'anii fi teekinooloojii guutumaan guutuutti daa'imman guddisee baasuun kan dhuunfaman ta'uu isaa dubbatu. Abbaan warraa fi haati warraa kanaan booda ilmaan argachuuf yaadda'uun hafee jira. Akkasumas dhiibbaa miidhamaa fi dhukkubbii yeroo da'umsaa shamarran irra ga'u hin hir'isa kan jedhu dhaabbatichi. Namni kamuu teekinooloojii kanaan ilmoo argachuuf gara kaampaanii kanaa yoo dhufu yaaddoo infekshinii daa'imman irraa bilisa akka ta'u fayyaan daa'immanis kaampaanichaan akka hordofamu. Akkasumas taa'umsi daa'imaa kan gadameessa haadhaa wajjin tokko akka ta'e dubbatu. Dabalataanis daa'imman ji'a 9 kaampaanii kana keessatti dabarsanii bayaniif dhahannaa onnee dhiibbaa dhiigaa haala hargansuu dabalatee maashiniin kan hordofamu yoo ta'u kanaan alattis haalaa fi akkaataa ilmoon isaanii itti jiru yeroo gara yerootti hordofuun bilbila harkaa haadhaa fi abbaatiin akka gayan dubbatu. Kabajamtoota daawwattoota akkoo entertainment mee waa'ee dhaabbata ilmoo isiniif oomishaa jedhu kana isin yaada akkam qabdu? Yaada keessan koomentii irra naaf kaayaa. Ani immoo waa'ee dhaabbata raajiin isaa hin dhumanne kana isinii haa odeessu. Daa'imman dhaabbata kana keessa jiranii fi reefuu ji'a 9 hin guutiniif afaan isaanii gadameessa yookiin maashinicha keessa osoo jiran akka barachuu danda'an uumamaan waan badhaafamaniif maatiin daa'imaa sirba yookiin waan akka daa'imni sun dhaggeeffatu fedhan bakkuma jiran irraa bilbilaan kan dhageessisaniin yoo ta'u dabalataanis sagalee isaanii akka dhageessisu yoo fedhan ammas aappii bilbila isaanii irratti fe'amee fi daa'ima isaanii isa gadameessa yookiin maashinicha keessa jiruun akka wal qunnamsiisuuf fe'ameef itti fayyadamuun bakka jiran irraa sagaleedhaan yookiin sirbaan wal qunnamuu ni danda'u. Egaa namoonni baay'een raajii kana dhagayan teekinooloojiin kun wanti nutti hin fidne maaltu jira jechaa haalduree kana gonkumaa akka hin fudhanne akkasumas uumamaan ala ilmaan oomishuun kan nu uumeen walitti bu'uudha jechaa balaaleffatanis kaampaanichi garuu waan dhagayuun fakkaatu. Namoonni ilmoo ofii dhaabbata kana keessatti guddifatan aappii bilbila isaanii irratti fe'ameen fayyadamuun guyyaa guyyaan guddina daa'ima isaanii bilbila isaaniitiin ilaalu. Taateewwan baay'ee fiilmota irratti agarree kun gonkumaa dhugaa ta'uu hin danda'u jennee tilmaamne hunda saayinsiin yeroodhaa yerootti uumaa fi nuuf dhugoomsaa nu ajaa'ibsiisus nu rifachiisus itti fufee jira. Taateen ilmoo oomishna jedhu kunis kanaaf fakkeenya guddaadha. Dabalataanis teekinooloojii CRISPR/Cas9 jedhamutti fayyadamuun ilmoo namaa akka fedhan godhanii akka uumuu danda'an dubbatu. Allahu akbar. Kana jechuunis ijoolleen sammuu ajaa'ibaa akka qabaatan teekinooloojii guguddoo burqisiisuu akka danda'an akkasumas afaan baay'ee akka dubbachuu danda'an taasisa jedhu. Kanaan wal qabatees namoonni baay'een kun uumaa rabbiitiin walitti nama buusa jedhanis namoonni teekinooloojii deeggaran garuu fageenya saayinsiin adeemee raajeffachaa kun rakkoo shamarran da'umsaan wal qabatee dhufu fura jechuun dinqisiifachaa jiru.
Sanduuqni daa'imni keessa taa'u baayooreaktara lamaan kan hundeeffame yoo ta'u, baayooreaktarri inni duraa karaa handhuura namtolcheetiin nyaataa fi oksijiinii kan geessu yoo ta'u, dabalataanis akka yeroo gadameessa haadhaa isa uumama keessa jiru sanitti dhangala'oo aminoo oktik fluudiin kan guutamedha. Baayooreaktarri lammaffaan immoo dhangala'oo xuraawaa qaama daa'imaa keessaa bahu inzaayimoota gurmaayaniin fayyadamuun xuraayaa bahee deebisanii haaromsanii daa'imni akka fayyadamu gochuun xuraayaan bahee jiguu akka hin jiraanne taasisu. Ji'a 9 boodas yeroo daa'imni dhalatu maatiin isaa uffata daa'imaaf barbaachisu qabatee argamu qofatu isarraa eegamaa jedha dhaabbatichi. Kana jechuunis ciniinsuun hin jiru, miidhaan shamarranii yeroo dhumaatiif goolabamee jira. Wanti jararraa eegamu furtuu sanduuqicha irra jiru yeroo tokko gadi tuquu qofa. Achiis dhangala'oo isa keessa jiru erga of keessaa jigsee booda maashinichi mataa isaatiin ilmoo keessan isin hammachiisaa jedhu. Kunis beeyladoota biroo irratti yaalamee guutumaan guututti mirkanaa'ee jira jedhu. Dhumarrattis maatiin kamuu hamma beekumsaa, dheerinnaa, bifa rifeensaa akkasumas bifa ija ilmoo isaanii filachuu danda'u jedha dhaabbatichi. Edaa beekumsi gaafa guddate doofummaatti harka nama kennachiisa. Doofummaan uumaa fi uumamaan walitti bu'uu caale maaltu jira? Egaa kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment akkuma yeroo hunda jennu addunyaa kanarra wanti nuti hin dhagahin malee wanti hin tahin hin jiru. Rabbiin qalbii nutti haa kennu jechaa qophii kiyyaarraa kanarratti goolabe. Namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuun viidiyooleen ajaa'ibsiisonni fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaan guyyaa guyyaan akkasiin dhaqqaban maatii akkootti dabalamaa isin jechaa. Namoonni maatii akkoo taatan ammoo viidiyichi kun namoota baay'ee bira akkanaaf ga'u laayif gochaa akkasumas yaada qabdan comment section irra naaf kaayuu hin dagatinaa isin jedha. Qophii wal fakkaatuun yeroo biraa wal agarraa turtii gaarii.